Harka fuudhee jirra jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota maatiiwwan chaanaalii Abdii Ismaart Top kan taatan hunduma keessanuu. Egaa har'as akkuma baratame viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra jechuudha. Viidiyoon guyyaa har'aan qabadhee isiniif dhiyaadha jechuudha immoo waa'ee WhatsApp irratti jechuudha. Gaaffii namoota baay'ee WhatsApp irratti tokkoffaa WhatsApp kiyya yoo namni na wajjin fayyadamaa jiraate yookaan karaa ani hin beekne tokkoon namni na hordofaa jiraate akkamitti ofirraa baree nama kana WhatsApp kiyya keessaa balleessuu danda'a kan jedhu. Lammaffaa anu WhatsApp nama hordofuu barbaada. WhatsApp hiriyaa kiyya, WhatsApp jaallee kiyya hordofuu barbaada yookaan talafuu barbaada. Akkamitti gochuu danda'a kan jedhu gaaffii lammaffaa. Akkasumas sadaffaa immoo jechuudha. Keessattuu namoonni guruppii keessa jirtan jechuudha. Akkuma beekamu namoonni WhatsApp irratti guruppii hedduu qabdanii jirtanii. Guruppii kana irratti suuraa fi viidiyooleen adda addaa ennaa ergaman jechuudha. Viidiyooleen kunniin hayyama keessan malee gara galarii keessanitti fuudhaan galarii keessan dhiphisanii guutanii bilbila keessan isin jalaa harkisuu danda'an jechuudha. Kanaaf viidiyoo fi suuraaleen kunniin fedha kenna malee yoo nu barbaanne dhaqnee achi daawunlood goone malee akkamitti akka gadi hin buune gochuu dandeenya kan jedhudha. Sadaffaa irratti immoo WhatsApp irratti lakkoofsa keessan dhoksuu, onlaayinii dhoksuu, yoo akka seente yoo akka onlaayinii irraa baate dhoksuu fi akkasuma kanneen biroo seetiingilee hedduu kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Sana dura garuu obboleewwan kan reefuu gara chaanaala kiyyaa dhuftan kan haaraa taatan jechuudha. Sabiskiraayib gochuudhaan viidiyoon kunis yoo isin tole piliis obboleewwan laayik godhaa. Laayik yoo gootan anaafis hamileedha. Akkasuma nama hin beekne biras ga'ee namni hin beekne wanta kanarraa fayyadamuu danda'a jechuudha. Kanneen duraan maatii kutaatan immoo galatooma ulfaadhaa. Viidiyoo kana laayik gootan baay'ee natti tolaa isiniin jedha obboleewwan. Sabiskiraayib godhaa. Sabiskiraayib gochuunis maallaqa nama hin kafalchiisu. Nus hamileedha jechuudha. Anaafis hamileedha. Nama baratu tokkoof illee immoo faayidaadha waan ta'eef. Ookee isinitti hin dheeressu kallattiiwwan gara barumsichaatti isin dabarsa. Jalqaba irratti kan laallu WhatsApp keessan fakkeenyaa fi yoo namni alaafee yookaan namni isin hordofaa jiraate akkamitti arguu dandeessanii akkamitti ofirraa nama kana WhatsApp keessan keessa loogoot gochuu dandeessan akka inni lamuu deebineetti kan jedhu gaaffii namoota baay'eetti nafaana bu'aa koottaa WhatsApp keessan ni bantanii erga WhatsApp keessan bantanii irra seentan jechuudha. Erga WhatsApp keessan haala kanaan bantanii irra seentanii koornaa harka mirgaa irra karaa tuqaa sadiin tanneen lama al takkaa gattuqxanii ergasii al takkaa gattuqxanii sadaffaa irra kan jirtu liinkii diivaayisii tana al takkaa gattuqxan. Egaa akkuma agartan kun WhatsApp kiyya keessatti diivaayis status taappii diivaayis to log out dha. Akkuma agartan amma WhatsApp kiyya keessa Mee 6 jechuudha guyyaa 6 dura saa 4:31 akka Itoophiyaa sa'aatii 8:00 irra jechaadha. Namni WhatsApp keessa seenee jira kan jedhu Google Chrome jedhee natti agarsiisu kana isa jalaa kana jechuudha. WhatsApp keessan ennaa isin akkana gootan akkanatti isin fidennaan namni WhatsApp keessan keessa raatuusaa akkasumatti beektanii jechuudha. Akkanatti isin fidennaan namni WhatsApp keessan isin hordofaa jira jechuudha. Kanaafis hin sodaatinaadha. Warroonni wanta kana hin qabne bilisa jirtan jechuudha. Kan kana qabu akkanatti ennaan isin fide idduma Chrome jedhu al takkaa gattuuxanii namoonni gadi nama kiloos godhatuma dhiisaa kiloos godhanaatti log out iddoo jettu kan iddoo diimaa kana al takkaa gattuuqa. Erga al takkaa gattuuxanii WhatsApp keessan amma gosumaan guutuu nama kana karama salphaadhaan keessaa baaftanii jechuudha. Fakkeenyaaf itti deebi'ee ilaaluu amma liinkii to device liinkii device dha. Use mobile data fayyadamaa taatan achi gattuuxanii yoo bilbilli keessan baasamaa qabaate haala kana jechuudha. Inni barbaada jechuudha amma bilisa ta'uudhaaf jechuudha. Ookee godhaa. Haala kana jechuudha bilbilli keessan akkana jechuudha isiniif barbaade jennaan bilbilli keessan amma wanta tokko keessa hin jiru jechuudha obboleewwan akkasiitiin jedha. Kutaa lammaffaa irratti immoo gaafilee kaawuun jechuudha. Hanga danda'e isiniifan deebisuu yaala. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik akkasumas sheer gochuun waliif qooda gaaffii fi yaada qabaattan naa kaasa. Kutaa lammaffaa irratti immoo guutummaa yaada armaan dura isin kaasee kana jechuudha.
bal'inaan isinii dhiyeessa. Hanga siifuu nagaatti isin jedha obboleewwan koo.